you kana. Okay, hordoftoota keenya egaa jechi isheen dhumaa kilaasii keenya jechoota sasalphoo 11ffaa kana keessatti ilaallu ishee you jettudha. Egaa kana dura jecha you jettu kana kutaa 1ffaa keessatti ilaallee turre irra deebi'uun barbaachisaadha. Maaliif jechi you jettu kun ati jechuuttis hiikamuu ni dandeessi, isin kan jedhuttillee hiikamuu ni dandeessi. Nama lammaffaa yeroo ibsinu ati jechuuf you jennaa, isin jechuufillee you waan jennuuf amma sadarkaa keessaniif nama afaan ingiliffaa eegalee barachaa jiruuf kana adda baafachuu waan qabuufan jecha you jettu kana ammas irra deebitanii akka yaadattaniifan isin as keessa gasheechuudha. Egaa you are my friend. You are my friend yeroo jettan ati hiriyaa kooti. My jechuun kan koodha. You jechuun ati akka jechuuti. Friend yeroo jennu immoo hiriyaa akka jechuuti. Ati hiriyaa kooti jechuudhaaf you are my friend. Yoom amma. You are my friend. Aarii yeroo fayyadamnu taatee ammaadha. You were my friend yoo jettan were kan jettu kun taatee darbeedha. Akkas ture jechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Ati hiriyaa koo turte akka jechuutti hiikama. Fakkeenyaaf hima fakkeenyaa lammaffaa you are my student. Barsiisaan tokko barataa isaa argee you are my student jechuu ni danda'a. Ati barataa kooti. Ati barataa kooti akka jechuuti. Barataa tokko argee barsiisaan tokko barataa tokko argee you are my student yoo jedhe ati barataa kooti akka jechuuti. Barattoota 2 yookaan 3 argee lakkoofsaan 2 ol kan ta'an you are my student yoo jedhe maal jechuu isaati? Isin barattoota kooti akka jechuutti illee ni hiikama. Egaa jechi you jettu kun nama lammaffaa ibsuudhaaf ati jechuullee ni taati, isin jechuullee ni taati. Karaa lama hiikamti. Nama nuti itti dubbannutu murteessaadha. Yoo namni nuti itti dubbannu sun nama tokko ta'e you yeroo jennu ati jechuu keenya. Yoo namni nuti itti dubbannu sun immoo 2 fi 2 ol ta'e you yeroo jennu isin jechuu keenya jechuudha. Amma fakkeenya kanarratti barsiisaan tokko you are my student yoo jedhe barataa tokkoon ati barataa kooti akka jechuuti. Barataa 2 yookaan 2 ol ta'eef immoo you are my student yoo jedhe barsiisichi isin barattoota kooti akka jechuudha. Ishee kana garaagarummaa ishee akkasitti qabadha. You were kan jedhu kan ammoo yoo fayyadamne taatee darbeedha. Were kan jettu kuni akkas ture jechuudhaa fi you were my student ati barataa koo turte yookaan you were my student ati isin barattoota koo turtani akka jechuutti illee waan hiikamuuf egaa jecha you jettu kana atis ta'uu dandeessi, isinis ta'uu dandeessi. Ishee kana irra deebitanii yaadachuun barbaachisaadha. Egaa hordoftoota chaanala EF4Tube barnoota keenya jechoota sasalphoo kutaa 11ffaa kana keessatti moodaal verboota 2 fi pronaawonii tokko yookaan maqaa tokko bakka maqaa bu'ee kan nu fayyadu jecha you jedhu kana ilaallee jira jechuudha. Kilaasii keenya itti aanu kilaasii 12ffaa keessatti jechoota sasalphoo ta'an qabadhee hagan isinii dhiyaadhutti kanneen har'a barattan irra deddeebi'aa shaakalaa. Namoonni chaanala kana subscribe hin goone jiraattan subscribe gochuu hin dagatinaa. Barnoonni akka isin hin dabarreef jala buutanii hordofuuf subscribe gochuun isin fayyada. Yoo video kana jaalattan like gochuullee hin dagatinaa. Komentii fi yaada keessan please komentii video kana jala jiru keessa galaatii na barreessaa. Gaaffiillee qabaannaan komentii jala naa kaa'achuudha. Haga barnoota keenya kutaa 12ffaa keessatti wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa. Shaakaluu hin dagatinaa. Maaliif afaan haguma shaakallee barra waan ta'eef jechuudha. And as always take care.